akka gaariitti timaantiin magaalaa fidee akka gaariitti osoo qotee bulaan fidee killee fidee sangaa fidee re'ee fidee danda'ee akka gaarii bitatu maallaqa xiqqaan bitachuu dandeessaa jechuudha. Qotee bulaan baadiyyaa keessaa dhumu jira. Naggaadeen sodaadhaa deemee chii bituu hin danda'u. Yoo dhaqee wanni inni bituu hin jirtu ni ukkaamsama. Amma kunoo sulultatti kan impoostii isinii godhe na jala gasseentanii ilaaluu dandeessan. Sulultaa bakka inni gartee masaraa mangistiitiin itti ijaara jee afaan banu jiru sanitti namoota 80 ol butanii jechuudha. Ka gabaa muluu jedhamtu dhaqatee daldalatee maallaqa kiisha kaatee yaa'u hanga dandeetti. Namni sun amma kasangaa bitee hoteelaa qaluu deemuu jira. Kasangaa bitee gabaa sulultaa fiduu deemuu jira. Kasangaa shunkurtaa bitee gabaa sulultaatii dhiyeessuu deemuu jira. Finfinnee dhiyeessuu deemuu jira. Amma ukkaanfamee jechuudha. Arrabakki sun irru moo irruu miti? Qotee bulaan yoonii fi jarri kun dhufee irraa hin binne yoonii fi ci'uu qotachuu hin danda'u. Jarri kun hoggii dhaqe waan bitu naru. Qaala'insa jireenyaa jechuun gabaabdutti dhiheessiitu hin jirre jechuudha. Kanarratti mindaa gartee kuma takka dabaltee kuma 100 takka dabaltee yoo wanni ati bitattuun hin jiraanne bu'aa maal qaba? Tanaafi hayyoonni wanni isaan isinin jechaa jiran mindaa dabaluun furmaatan fidu. Ifiifuu gaaza firfirsuudha. Amma gartee mindaan dabalame amma dura hanga jedhanitti ummanni kiraafirraa kafaluu dadhabe, barsiisaan kiraafirraa kafaluu dadhabe, doktarri kiraafirraa kafaluu dadhabe, namni bishaanii yaa'ee qurxummiin nyaatamaa jira jechuudha. Amma hanga isaan labsii baasanitti manni duruu samii seenee jechuudha. Manni duruu samii seenee jechuudha. Saniifuu furmaanni nageenya buusuudha. Qaallicha nageenya buusuu didee sheeyxaanticha kana firraa geggeessuudha. Tanarratti namni walii galuu qaba jechuudha. Yoo tanarra waliin galle wanni ati asii minda dabale maarree dabale mitirqishoo ta'e maalliyyoo ta'e jettee yeroo itti gubdu takka hin jirtu jechuudha. Takka hin jirtu. Gurra si calawu. Ummanni keenya waan isaan qabeetti jiru beeku qaba jechuudha. Namni tokko dursa wanni isa barbaachisu qotachuudhaaf, daldalachuudhaaf, naggadachuudhaaf, barsiisuudhaaf, barachuudhaaf nageenya isa barbaachisa. No matter what. Jaalattee jibbite. Yoo gabbaate ni ukkaamsamte. Yoo ol deebitu manaa sirra gubata. Yoo ooyiruu dhayxe ooyiruu keessatti soomalee ajjeefamte. Finxaaleeyyi naannoo Amaaraatti tana biyyi ijaareen sheeyxaantichi ijaareen ajjeefamte. Sigale. Meemma Wallaggee amata meeqanii oomishatte. Yoo isaan oomishatan tuulaa guban dhufanii shawaanni oomishatte. Sigale. Kan faarsee bulaan akka agartee faallee leellisaa fayyisaa maalimi faalleen leellisaa sunfaan osoo labu taa'ee miliyoona 5 boolla qotu sharmuuxaa miliyoona 5 kafaluu jechuun maanaan ayatoota kana. Jaltu keessaa namni ukkaamsamaa jechuudha. Jaltu keessaa namni dhumaa jechuudha. Miliyoonni 5 sun silaa uummata jalduu sanii bishaan baasuu hin danda'u. Inni dogoggoraan farshoo ofirra dabarsee miliyoona 3 faa katabaa jechuudha cheeka. So amma kana fa'aatu gartee sagalee uummataa osoon uummanni ukkaamsamu, osoon uummanni dhumu, osoon uummanni kana ta'u sigale mootummaa Oromoo siin jaa jechuudha. Mootummaa wanni maal mootummaa har'a hedduu waay
mootummaa Oromoo maalii miti kuni diina Oromooti sigale diina Oromooti jechu Oromooti ya dammaqi hayyoota kee dhageeffadhu shayxaana kanatti umuroo godhiyee shayxaana kanatti umuroo godhiyee ani wanniin isiniin jiru waan nageenyin buuneen mindaa dabaltaa miti waan feete godhe bu'aa maal qaba dhukkubsata akka faallee leellisaa kana faa kaabinee godhatte namicha mataa baaldii sanfaa hayyoota xiqqeessu hayyoota arrabsu if jala keeysi harroota if jala guurte hayyoota if jala yaafte wanni ati fiduu dandeessu jirtu jechuudha mindaan maaliif dabalame mindaan piippiin jaalattee dabalte jirtu muddamtee dabalte kunuu hujirran oolle jechuudha ummanni gartee maskaram kanatti takkaa fuulbana kanatti if qopheessaa jira shayxaana kanatti umuroo gochuuf karaa wabootiin haa ta'u karaa fannootiin haa ta'u karaa TPLFiin haa ta'u tokkummaan ijaaramaa jirti sigale namni if qopheessaa jira qeeroon qophaawaa jirti doktarri qophaawaa jira barsiisaan qophaawaa jira hayyoonni keenya sirri dalagu jira jechuudha arra gartee sirni wasakhaa gartee dalagaa hayyoota kana hubate wallaalaa fi wallaaltu telefoona bitee harka kaa'ee barri gaafuudhee miidiyaa nama maraataa hunda harka galche hayyoota kana xiqqeessisiisu maatii hayyootaa xiqqeessisiisu sigale tokkummaa sabaa diigu gosaan nama waliin kaasu naannoon nama ijaaru sigale kanarra bobbaasee jira maal siinjaa si caalaa si yaada hoggi dhufe Amarri jaara Amaaraa fi Tigreen shaabiyaan jaaramaniiti kuushii biyya numaatu kuushitti ol guddisanii kuushii biyya bulcha jedhanii nuti seemeetik biyyarraa facaane jedhanii gayyaa jiran meeqamtaana siin jaabe dhufee bare si caalaa sabboonaa ta'e si caalaa aabaa'oo ta'e si caalaa woboo ta'e dhufaa bare eenyu ol ta'eef dhiyeessee dhufaa piippiin tunillee waa faayidaan qabdu isilleen mooyyeedha yoo tirkatanillee nama jalaa jiibi meeqamtaana garuu furmaanni biroo hin jiru isaanuma kana jabeeffanne isaanuma kana gorfachu siin jaa boodar piippii ta'uu waan ati beeytuun si gala filannoo ati qabduunda si cuccufaa jechuu karaa ati qabduunda yoo karaa kana gorree yoo karaa marroo kana gorree marroo numa harkaan qabu yoo karaa jaawar kana gorree jaawar maa yoo karaa taayyee kana gorree maal harkaa qaba ifiifuu hidha jira siin jaa karaa hunda si cufaa jechuu duuba furmaanni maal yoggeeti jette bakka namichuma kana wanta godhachuudha maaliif sabboonaa godhanii sitti ergan si gale leenjifamee tolfamee miidiyaaleen hundi bitamee jiraan siin jeer miidiyaan biyya alaa kun guutuun warri fannoon nu dhufa jira juu cufa keessa isaanii keessa waa dhufanii amma duraan isiniin jedhe keessattuu ispeeshaalii qaallicha shabboo miidiyaarra taa'u san si gale namni waboo diigee namni rakkina waboon qabdu guutuu saaxilee si gale rakkina keessatti ijoolleen furachuu jirtu hunda wal fixu jira wal gatu jira maarra jee sanyii hunda akka galu warri goosise qaallicha san fa'a si gale amma maal jaan si gale warri kasiisun ta'aniiti furmaanni biroo hin jiru maarreen nu dhufu jirti mitirkishoon nu dhufu jirti adeero Tigree fi Amaararra namni dheengadda wal fixe hin jiru osoon akka teenyee laayif ilaallu seenarraa akka mililik Oromoo fixe jechuu seenarraa dhageenyetti hin dhageenye ija teenyaan laaluu turre osoon isaan dhalaa Tigreetti mismaara cabsanii laaluu turre lafarraa finna jechuu sagalee isaaniitu jira jarasantu arra ay ummanni keenya dhumuu jira ka ummata keenya fixu jiru kanummaa waliin nu fixe sunu kana shayxaana guddaa kana jee walii galu jira nuti immoo seenarraa jechuu jirra seenaan tun tattii daamtee jira tarraa irrattee jira ganaa seenaa hayyoota seenaatiif dhiifna Amaara bara hoggii isaan nu fixan nuti ija teenyaan hin garree bara
garuu jarri kun oggii ilmaan isaanii fixan mana wajji guban ijaana wal arku ila amma viidiyoo jira si taphachiisuun dandaasi maal siinja lidatu wajji taa'ee jaawari maarree wajji lidatu isaa nama jeesu ragaani qabda yoo jettiin hin jiru shayxaanticha kana garuu isaa dhiiga namaa dhugu isabatti urgeessa harka duubatti hiisisee nama hangas takka dandeettii qabu ija saba kanaa ta'e nama siyaasaa saba kanaa gartee tacaccabte tana ni wallaana jedhanii itti amanamee gartee miidiyaaleen biyya alaa hundi dubbisan akka ijoollee xixiqqootti akkasitti hidhee bakka gaarbeeja darbisan akka filannoo si dhiyeessaa jechuudha. Ati maaliin si sodaachisa seenaan si sodaachisa? Seenaa inni si sodaachisu san ammoo gadhaabu jiru aduwaa 00 jee yemililika hawulti jee yemaarree miitirqishoo jee seenaa jarasanii ka jiraachisu jiru qaallichuma inni si faarsu kana mootummaa keenya ilma keenya kasiinjuu kana ilma kee garuu kasirni kunnaan ta'u jee lubbuu takkitti tana sii kennu akka marroo kan sirni kunnaan ta'u jee lubbuu sii kennu akka jaawar kan sirni kun abadan gadhaabachuun qabu dogoggoraan duraanuu deeggarre kasiinjuu akka taayee kan kana gartee akka waan diinaa godheeti akka waan gartee baandaa godheessi dhiyeessaa jechuudha. Saniifuu gartee namni chipsii lama nyaata arraarra isiniin hin jedhe keessattuu diyaaspooraa warri miidiyaa irra jiru chipsii lama nyaatan ummanni. Asiin sabboonaa si fakkaataniiti asiin nama saba kanaa yaadu si fakkaataniiti sigale achi galgala wanni isaan godhan waan biroo guyyaa wanni isaan miidiyaa irra sitti haasa'u waan biroo an akka nama isin balaaleeffatuutiin ta'a